raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun siniif dhiyeessaa naabasaa Waaqjiraati. Jijjiiramni Ihaadig yeroo ammaa odeessaa jiru rakkoo bu'uuraa kan hin furre ta'uu hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ibsan. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo waliin taasisan keessatti Ihaadig keessatti akka waan jijjiiramni haaraa dhufeetti wanti himamaa jiru akka hin jirre dubbatan. Akka obbo Daawud jedhanitti Ihaadigiif uummata Oromoo gidduutti waraanni kan gaggeeffamu eegale bara 1991 irraa kaaseeti. Ihaadig jechuudha jaarmiyaalee afur jalatti fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaar dirijitoota kan jedhu ittiin ka'uuf marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera akka adda bilisummaa Oromootti haasoo lola kana kan labsii fi addeefidha. EPRDF jechuun immoo TPLF adda bilisummaa uummata Tigraay, OPDO, Andem, jaarmiyaa Amaaraa akkasumas warra kibbaa isaan kana wal ta'aniiti. Ihaadig jaarmiyoota afur irraa kan ijaarame ta'uu kan yaadachiisan obbo Daawud jaarmiyooti arfanuu gochaa Ihaadig uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru keessaa harka qabaachuu himan. EPRDF kamiin yeroo lola nutti labsetti isaan kun hundi keessaa qooda qabu. Addatti immoo adda durummaadhaan ka dirqama fudhatee fuulduratti nu lolaa ture waggaa kana hunda OPDO'dha. Lola kana EPRDF akka mootummaatti fi akka paartiitti labse. Lolli kun hanga har'aa deemaa jira. Yeroo adda addaatti illee lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana EPRDF keessattuu TPLF gadi taa'ee furmaata siyaasaa kennuu hin barbaade. Ammallee lolli kun dirreerra jira. Uummati Oromoo gaafa lolli kun labsamu waggaa 28 fuuldura nama 40,000 yeroo tokkicha dhedheessaa fi huursoo keessatti dhabe EPRDFidhaan kaan uummatee bahee kan miidhame xiqqaa miti. Uummati Oromoo walii galle hanga har'aatti qeensaa kan tuqamiin hin jiru kan hin boo'in hin jiru. Haala kana keessatti wanti Ihaadig jijjiire waan hin jirreef ABO'n qabsoo eegale jabeessee kan itti fufu ta'uu obbo Daawud hubachiisaniiru. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaa qaba. Uummati kun mirga ol'aanaa sovereignty waggaa meeqa fuuldura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana deeffachuudhaa fi mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka adda bilisummaa Oromootti akkuma sila tuqe EPRDF lola labse kana xumuruu fi fedhii godhatee qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuruu. Isa itti aanu immoo walumaa gala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaabaa kana qabatanii engaduma kana ka hidhaatii bahan alaabaa qabattan jedhanii ka hidhan kanama fixaa bahan gaaffii mirgaa inni kun akkam tahaa ka jedhu gaaffii dhaaboleen siyaasaa hundi gaafatanii mootummaa ce'umsaa akkasumas immoo sirna ce'umsaa tokko diriirsuu keessatti ka hundi keessaa qooda fudhatu arguu barbaada. Dura garuu lolli kun xumuramuu qaba ka EPRDF nurratti labse kun. Bara 1970 keessa kan hundeeffame ABO'n bara 1991 Ihaadig waliin erga wal dhabee kaasee qabsoo hidhannoo fi fincila diddaa gabrummaa gaggeessuutti jiraachuunsaa kan beekamudha. Mootummaa wayyaanee qabeenya uummata Oromoo saamuu akka itti fufetti jiraachuu maddeen gabaasan.
Maddeen keenya akka nuuf gabaasanitti wayyaaneen warshaa automotive industry kan makalaakaan keessatti konkolaataa oomishu keessaa meeshaawwan gurguddaa baafachuu gara naannoo Tigraayitti guuraa jirti. Gama biraatiin immoo magaaluma kana keessatti kan argamu naannoo humna qilleensaatti yookaan immoo hora bushooftu yookaan haroo magariisaa kan jedhamu keessatti abaawatu galee jira jechuudhaan dabareedhaan halkaniif guyyaa bosona keessa naanna'uun eegaa jiru. Jiraattonni garuu sodaa qabnaa sababa kanaan gaara kana ibiddaan akka isaan hin gubne jechuudhaan sodaa qaban ibsachaa jiru. Waraanni wayyaanee uummata Oromoo iraarsaa jiru atattamaan Oromiyaa keessaa akka ba'u yeroo adda addaatti jaarmiyootii fi qeerroon bilisummaa Oromoo gaaffii dhiyeessaa jiraachuun isaanii kan beekamu. Haa ta'uti jaarmiyaa wayyaanee kun Oromiyaa keessatti deddeebi'uun uummata Oromoo iraarsuun akkuma itti fufetti jira. Erga labsii yeroo muddamaa ba'ee asitti namooti 1,000 ol ta'an Oromiyaa keessaa hidhamuun beekame. Maddeen keenya akka ibsanitti koomaandi poostii wayyaanee Oromoota mirga namoomaaf falman 1,000 ol ta'an caasaa OPDO toonafiin bakka adda addaa keessaa qabanii hidhuutti jiran. Koomaandi poostiin kun aangoo addaa qabutti fayyadamuudhaan ilmaan Oromoo rogeeyyii ta'an akkasumas falmattoota mirga namoomaa fi quuqamtoota mirga namoomaa ta'an hidhee hukkaamsuu fi iraarsuutti akka jiru beekamaadha. Kanneen hidhaman kunneen baadiyyaa fi manneen waraanaa wayyaanee keessatti dhoksaadhaan hidhaman akka hin dabalanne kan ibsan maddeen keenya isaan immoo lakkoofsi isaanii hedduu ta'uu yaaddoo qaban ibsaniiru. Jaarmiyooti mirga namoomaa falmanis haala kana duukaa bu'anii akka mirgi namoomaa Oromiyaa keessatti sirnaan kabajamu mootummaa wayyaanee irratti dhiibbaan akka godhamu gaafachaa jiru. Hawaasni Oromoo bakka jirutti kabajama mirga namoomaa falmaa gaggeessu jabeessee akka itti fufu Advocacy for Oromiyaan gaafate. Jaarmichi ibsa bitootessa 30 bara 2018 baaseen akka hubachiisetti yeroo uummati waa'ee filmaata addawaayii dubbachaa fi falmaa jiru kanatti qabsaa'oti mirga namoomaa fi haqaaf falman 1000 lakkaa'aman golgaan duubatti hidhamaa fi iraarfamaa jiru jedheera. Mootummaan addawaayii yookaan immoo Ihaadig amma akka waan filannoo haarawaa aangootti dhufetti dhaadheeffamaa jiru kun haarawaa miti kan jedhe jaarmichi. Ihaadig kanuma baroota 27 darbaniif uummata Oromoo fi saboota mirga isaanii haqaaf falman hukkaamsaa jiru ta'uun yaadatamuu qaba jedheera. Kan biraallee hafee dhiyeenya kanatti rogeeyyoonni hayyoonni qabsaa'onni fi quuqamtoonni sabaa 1,000 ol ta'an hidhamanii jiru kan jedhe jaarmichi hidhaa keessattis halkaniif guyyaa humna koomaandi poostii wayyaaneetiin gidirfamaa jiraachuu addeesseera. Advocacy for Oromiyaan dabalee akka ibsetti uummata Oromoo fi saboonni bilisummaa uummatootaaf quuqama qaban bakka jiranitti duula kabaja mirga namoomaa gaggeessuu qaban. Duulli kun xalaa yookaan imeelii barreessuu hiriira adda addaa adeemsisuu biyyootaa fi namoota jajjaboo amansiisuudhaan akka dhimma uummata Oromoo mootummoota jajjabootti himanii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa malchiisu godhan hojjechuun hojii fardiiti jedhee jira Advocacy for Oromiyaan. Itti dabaluunis haala hammaataa akkasii hubachuu dhabuun rakkoo caalutti nama baasa kan jedhe jaarmichi yeroo beekumsii fi qabeenyi keenya egeree biyyaa fi saba keenyaa milkeessuu irratti malee umurii cunqursitootaa waan dheeressu irratti xiyyeeffatamuu hin qabu jedheera. Advocacy for Oromiyaan jaarmiyaa mirga namoomaa bara 2014 hundeeffame ta'uun beekamaadha. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Ammoo qophiin kawwaalii torbeeti itti aansi sagantaa kenna dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kubanyaachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultumi odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa amma naalbeedhaan ciree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaaseef mataarra si deemsisa. Mataarran si deemsisa amman sirra bobbaasa Nu dhagayii hiriyyee haadhooti qoosiif himnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreerraansee
ilaalii mormaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee dabalee. Halkanii guyyaa yaadaat halkanii guyyaa yaadaa gubadhee keessa kooti. Kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhaga'iyyee haadhooti qoosiif himnaa lammii keetiif sabni kee tumsni bilisoomaa kan barreeraansee in ilaalii mormaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee. Agada balashini Balesasi anemasi amashe maluseme Agada balashini Balesasi anemasi amashe maluseme Akamin dina gombisu Rasasan dina gombisu Akamin dina gombisu Rasasan dina gombisu Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti marii obbo Rondaasaa waliin goone kutaa xumuraasaa kunoo qabannee dhiyaanneerra gaaffiidhuma torbee eegallee otoo deebiin kenniin buleerraa eegalla kunooti. Bilisummaa amma barbaadamu bira ga'uuf akka sila kaaftettis harki 90 gadi akka deemame naa tuqxeetta. Ishee haftee harka 10 haa ta'u waan sana xumura itti gochuuf rakkooleen gurguddoo Oromoo keessatti furamuu qaban yookaan immoo bilisummaa Oromoo ariifachiisuuf dafanii hiikamuu qaban jettee lafa keessu 2-3-5 ta'uu danda'a ni jira mee kana nuu ibsi. Jajjaruun illee wanti murteessu waa baay'eetu murteessa. Akka barbaannutti guyyaa barbaannuun ta'uu dhiisuu hin danda'a. Maaliif faaktaroonni adda addaa gufuuwwan adda addaa hin jiru keessaayyis alaayyis. Akkuma beektu siyaasni biyya kamiyyuu kan harka isaatti naqatee harki mul'anne amma warra Chaayinaa ilaalii addunyaa guutuu ilaali achi keessaa bu'aa qabu. Inni kaan dhufee lafa gatii xiqqaadhaan bitatee inni kaan shaqaxa isaatti gurgurataa inni kaan achiyyuu amma Ameerikaan achirraayyuu xayyaara isaa kaasee warra Arabaa kanatumaa. Kanaaf bu'aa baay'ee warra qabu kan walitti galchiteetti. Israa'elii fi Arabni waliin jaalannellee biyya keenya qircachuu irratti lafa keenya qircattee qotachuu irratti wal jaalatteetu hojjetti nagaadhaan. Kanaaf faaktaroonni baay'eetu gufuu ta'uu danda'u. Yeroo isaa dheeressuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf atattamaan yookiin jarjarsaan hin ta'a jennee afaan qundee dubbachuun rakkisaadha. Haa ta'uti namni Oromoo maal gochuudha qaba yoo jette parsantii harka 10 hafte kana dhugoomsuudhaaf duubatti deemuu fi asiifachi shalashaluuni gadeedha. Maaliif inni almost waan kufee tortoree bosbosee deebisee ofan haaromsa jedhu kana ija keenyaan argaa jirra. Mootummaan Tigree of haaromsuu hin danda'u. Amaariñaadhaan tahaddisoo jedhu miti. Tahaddisoon kuni haaromsuu jechuudha. Itoophiyaa haaromsuun hin danda'amu gonkumaa. Oromoon kanuma hubachuutu irra jira. Wanti haaromsamus hin jiraatu. Maaliifin
seerri Tigreen durbaa tumte inaaromu for example fakkeenyaaf Tigreen gaafuma dhufte qawweedhaan biyya qabatte malee namni gadi yaa'ee filatee dhufee Sibaat Naggaa yookiin immoo Abbaay Tsaayyee naa bulchu Tigroon ilmaan Tigraay kun dhuftee nu haa bulchitu jedhee filate hin jiru Amaarris Oromoonis hin filan. Kanaaf naannoo sana haaromsuu hin dandeessu. Ati kan gochuun irra jiru Tigreen kun nurraa ka'uudhuma qabdi jedhee itti dhiibuudhuma jechaadha Oromoon. Ija isaa diimessee itti deemuu qofadha. Kan effective ta'ee jechaadha. Argite? Maaliif already waan ifa jiru olaantummaan Tigree jira hin jiru achirratti wanti namni dibeet godhu hin jiraatu. Filamanii hin dhufne jarri kun period hin dhufne namni isaan hin fille korojoo itti dhufaniiyyuu Itoophiyaa ofiin jedhanii nuunis Itoophiyaa jedhanii hundumaan nutti maxxansanii taappellaa kana dugdatti nu maxxansanii kunooti opidiyooni bakkee Oromoo bu'a. Pidiyoon inni tokko bakkee Amaaraa bu'a. Inni tokko bakkee maaloo bu'a jedhanii ofumaa xaxxafanii uumanii ofuma isaaniiti ofuma tolchanii ofuma ammoottiin bulchan suni namni gowwaa mitiin argaa kanaaf hin sobdu jedhee itti fufuutu irra jiraachaa. Kan biraa ajjecha gara jabina hanna hidhaa torcharii isaan namarraan gahan sana irraanfachuun barbaachisaa miti. Maali yoo jette mee uummata Juush kana ilaali uummata Israa'el bara 60-70 dura kan irratti raawwatame hamma ammaatti fiilmii hojjechaa jiru amma ammaatti kitaaba barreessaa jiru amma ammaatti ijoollee ofii barsiisaa jiru. Jaartoliin waggaa 80-90 olii gaddeemaniitu elementary school fi high schoolitti haasa'aa jiru. Waan warri Jarman nu godhan jedhanii. Asii ijoolleen koo barattutti dhufanii dubbatu. Deemanii dubbatu kitaaba barreessu. Nuti kaleessa nurratti hojjetame har'a hojjetamaa jira Dirredawaa keessatti har'a isarraa. Gadda dhiyoo kana ijoollee 11 xiyyitiidhaan sukkaara nurraa fudhatan jedhanii kan gudaritti kan ajjeesan. Naqamteetti kan dhiiga jeksanii uummata kumaaf kitilaan kan buqqisan gadda. Kanaaf kana irraanfachuun garagallee mootummaan kun dimokiraatawaadhaa hin haaromsinaa kan jedhu sun dogoggora. Jarri kan haaromsina jettu hamma hanne irraa horii keewwan irraa nuti amma federaaluma sana keessatti bakkee keenya buunee bakkee Tigraay buuneetu as teenya paarlamaa kana keessa. Isin doorsisuuf immoo milisarii keenyas hin tuqxanii basaasa istiraakcharii basaasa nuti diriirfanne kanas hin yaadina. Garuu naannoo keessanitti waca'uu barbaaddan. Isa iyyuu taanaan garuu waan nuti barbaadnu dhoowwuu hin dandeessan jechaa jirti Tigreen. Kana hubachuu danda'uun bilisummaa fidaa jedheetan hubadhaan. As keessatti wanti tarii naa tuquu dandeessu wanti Oromoon duratti qabu waan gaggaarii ammallee guddisee eeggachuu qabu 2-3 keessaa naa tuqtu jira. Waan gaggaariin Oromoon gootummaa isaa sana itti fufuudha. Kan biraa aadaa isaa sana aadaan Oromoo ummata gaarii, ummata gara laafessaa, ummata namaa gaddu, ummata safuu beeku, nuti akkasi. Har'a akka nama kaanii bineensa ta'uu hin dandeenyu nuti. Isa sana wanti jijjiirruuf hin jiraatu. Kan biraa gootummaa keenya jaratu kan ofii sobee barreesse malee gootummaa keenya isaanu argan bara gabaabduu kana keessatti. Waggaa 3 kana keessatti gootummaa Oromoo arganiiru waannin Oromoon ennaa hunda ittiin aadatee ennaa rafus gammadee ciisee ka'ee karaan adeemus yaadachuun irra jiru kana kwaalitiiwwan kana qabna. Lafti keenyas badhaatuudha. Qabeenya qabna immoo nuti qeenamaa dhaqneen beeknu kan buqqa'e bara zamana Hayilesillaasees kan buqqa'e nuyi malee ilmaan Tigraay hin buqqaane. Kan biraa wanni namni irraanfachuun irra hin jiraanne maali jajjabeessee kan inni itti himuu barbaadu Oromoo ta'ee warra dogoggoree adda bilisummaa Oromoo kana arrabsu. Maaliif Tigreen mo'attee maaliif OLF'n mo'atamee kan jedhu sun ennaa hunda deebii namni sirriitti kenneef hin jiru. Ijoolleen Tigraay akkuma beektu Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa kan jedhan kana kan bulchaa ture dargiidha. Dargiin kooministii ture. Koominizimiin Raashiyaatu qarqaaraa ture. Ameerikaanin immoo nama gurmuu koominizimii jibbu barbaadaa ture.
Eertiraa Liberation Front fi ijoollee Tigraay kana dhaqee qabatee kan isaan qarqaaraa ture karaa Sudaan, karaa Saudi Arabiyaa meeshaa fi loojistiikii adda addaa fi horii baay'ee kan kennaa fi kan ture akka ijoolleen sun loltee koominizimii lafarraa jigsituufi. Kanammoo biyya keenya qofa irratti otoo hin ta'in naannoo addunyaa hunda irratti hojjetan Kazaakistaan, Azerbaijaan, Guruuziin, eessa hunda dhaqiitti Yukreen akkas godhaniitu Sooviyet Yuuniyeen laaffisanii kan kuffisan Jarmanii, East Jarmanii, Poolaand, Hangarii, Bulgeeriyaa, East Yurooppi kana hunda warri imperialistiin jechuudha warra Ameerikaa fa'aa, British kun fa'aa horii isaaniitiinis maaloonis basaa isaanis. So ijoollee Tigraay sana isaantu gorsaa ture as fidanii leenjisaniiru Mallas Zeenaawwii fa'aa tokko jedhe. So ennaa isaan sun sanaan qarqaaraman addi bilisummaa Oromoo qarqaarsa akkasii karaa alaa argachaa hin turre. Koominizimii irraas kapitaalizimii irraas maaliif ta'uu dide yoo jette ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessattis haa ta'u yookiin immoo gurmuu kan biraa keessatti lolaa turan ilmaan qotee bulaati. Ilmaan cunqurfamaati. Isaan kapitaalizimiin akka deebi'u hin barbaanne. Ijoolleen Tigraay kun yoo argite ilmaan Dajjaazmaachi. Mallas abbaan Dajjaazmaachi. Sibaat Naggaa abbaan Dajjaazmaachi immoo Qanyaazmaachi. Achi keessaa namni Siyyaa Abiraam abbaan Dajjaazmaachi. Ilmaan feudality plus lafti isaanii buqqa'een beeku. Ijoolleen EPRP keessa turanii booda TPLF ta'an hundi seerri lafa Oromoodhaaf lafa kenne sun sirrii akka hin taane warra jibbanii bosona seenanidha. Kanaaf qarqaarsa Ameerikaa argatanii har'a bobaa Ameerikaa jala seenanii biyya bulchuun isaanii waan guddaa miti gootummaa miti. Kan biraa warri lafi Eertiraa taa'uu eessa taa'uu warri jedhantu jiru. Mallas Zeenaawwii eessa taa'aa bahe ennaa Tigraay namni lolu Mallas Zeenaawwii Somaalee keessa dhokachaa ture. Yurooppi dhokachaa ture. As Ameerikaa hin ture. Takkayyuu lukti ishii gaafa dura baate sanayyuu Tigraay keessa turte malee isa isaan sobanii holqa keessa turre jedhan loltuu isaaniitu siyyee fa'i kan bosona keessa ture malee Mallas Zeenaawwii takkaa'uu Tigraay keessa jiraatee beeku. Takka sun seenaadhuma kitaaba isaan barreessan ittiin argitaa jechaadha. Ijoollee Somaalee meeqan beeka kan isa beekan achi Somaalee dhokatee jiraachaa kan ture. Maqaa geeddarate. Kanaaf inni keenyaas Joon Garaangis ilaali. Joon Garaangi namichi Saawul Sudaan inni bilisoomse suni eessa ture? Eertiraa tureeti. Leeniin Raashaa rivoluushinii Raashaa kan gaggeessaa ture Jarman taa'eetu. Uummata Jarmantu qarqaaraa mootummaa Jarmantu qarqaaraa ture. So oo argitu namni hundi biyya ofii keessa taa'ee lolatee loltuuwwan lolatan xiqqoodha. Mandeellaan illee biyya keenya illee dhufee takka wanni fudhateera. Booda garuu deebi'annaa galuu hin qabame. Kanaaf maaliif ala taa'uu maaloo kan ta'u sana kan jedhu ji'oo wanni sana wallaaluu seenaa wallaaluu yookiin immoo diinummaa dhumarraan ka'anii namatti wacuun sun fa'a gadi siquutu irra jiraata. Qabsoon yookiin wal'aansoon nuti warra ilmaan Abashaa mataa irratti buteessee nutti finca'aa jirtu kana wajjin qabaa jirru nuun ajaajanii deemaati biyya keessanitti bulaa nuti of bulchinaa kan jedhu qofa. Tagantal maaloo ta'e cite as bahee Itoophiyaa impaayera iyyuu Oromootu ijaare naareetivii isaan namni baay'een naareetivii odeessitu ilmaan yookiin gimmaasha diqaalaa taate yookiin immoo leenjifamtee alatti gadi yaatee waccu kun xiqqoodhaa afaan ho'itii ishii fa'aa ofirraa rukuchuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanneen ani Oromootti immoo ennaa hunda manooritiin ennaa hunda maqaa saba guddaatiin haasofteetu aangootti ol baati. Juun kun Raashaatti akkanatti ol baate bittimsitee haadha isaa ittiin taphattee asumatti biyya Ameerikaa kanatti raasaa kan jirtu juudha. Manooritiidha. Maqaa saba guddaatiin dubbatti. Innaa rivolushiniis haa ta'u, karaa amantees haa ta'u, karaa sooshaalizimii haa ta'u, gamna maaliif insecurity qabdi, of sodaatti. Kanaaf sabbicuun ennaa hunda maqaa keetiin sirbitii maqaa keetiin dubbatti garuu galiin shii maalinni dhokattee keessa jiraatte akka muyyaleelni quba kee lamaan jidduu keessa dhokattutti. Kanaaf ijoollee gadi baatee Amaarinyaan nutti wachuu, Itoophiyaa nutti faarsitu, Oromootuyyuu impaayera kana ijaare. Otoo sila Oromoon impaayera Itoophiyaa ijaare afaan isaatiin maaliif hin dubbanneeyyuu maaliif Amaarinyaa filata? Otoo Oromoon impaayera kana ijaare maaliif iyyuu gaallaa jedhamee arrabsama? Otoo Oromoon impaayera kana ijaare maaliif lafti isaa buqqa'ee iddoon baqatee bada? Maaliif namni dhufee isarratti sooromee inni hiyyooma?
Kanaaf Oromoon biyya sana hin ijaarre. Otoo ijaaree immoo ofiisaatii sooramaayyu sila. Ofiisaatii ulfaataayyuu ulfina argataayyuu jechaadha. Kanaaf narratiiviin ijoolleen sabbiquu irraa nutti yaate kuni yookiin afaan Oromoo dubbattu Oromoo hin taane hattuun dubbattu kanafaa dura dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hedduu fayyaa ta'e qabxii hedduu barbaachisaa ta'an dhimmoota Oromoon hubachuu qaban irratti xiyyeeffattee nuu kaaftee. Ani gaaffii kan koo ammaaf xumureen jira. Qophii amma dhiyeessinu kana keessatti wantoota yoo ka'an barbaachisaadha jetteen goolabuu dandeenya obbo Rundaasa. Galatoomii walumaa galatti namni ofirraa jalqabuutu irra jira. Ofirraa jalqabuun immoo akkuma beektu waan xiqqoo irraa kaati. Namni aniifatiyyuu otoo kunoo guddannee nama gurguddaa taanee abbaa ijoolleen ta'ini levelii keemikaalitti deebitee yoo ni ilaaltu spermii fi eegii wayii irraa uumame gradually garaadha keenyaa keessatti guddannee ji'a 9 geenyee curruuqnee maal taanee piroosesii sana keessatti nama taanee daa'ima taanee kuskusnee maal jennee boonyee kufnee as geenye jechaadha. So waan hunduu saayikilii akkasii qaba. Saayikilii akkasii kana tuffachuun hubachuu dadhabuun dadhabbina. Namni baay'een maal ilaala? Face value ilaala. Jimlaa ilaala waan hundumaa. Garuu diteeliidha kan maatar godhu uumaadhuma keessatti. So at minute level gadi buunee ilaalu ofirraa jalqabu maqaa ergisaa ofirraa qabaanne ishee ofirraa galchuu danda'u. Amma namni tokko maal jedhu maal ati maqaan kee maali asaffaa ta'e yoo jettee ani bee mucaan koo beekaadha maqaan isaatiin jedha. Argitee isa gaangeedhaan abbaan kee eenyuun jennaan eessumni koo farda jettee moo maal jedhan sana. Kanaaf inferiority complex of keessatti baatanii deemanii waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuun waa'ee sabaa dubbachuun baay'ee waan badaadha. Namni inferiority complex qabu nama iyyuu miti. Kan biraa prostitution. Uumaa namaa keessatti wanni badaan tokko of gurguruudha. Political prostitutioniin waan badaadha. Ashaboon ija dhiqatanii asii utaalaneetti seenuu achi utaalaneetti seenuun sun akkuma duratti tuttuqaa ture anticipationiin dhuguma uumaa namaa hawwii namaati. Wayin argadha gammachuu wayin argadha jedhee tattaafachuun uumaadhuma namaati loonis akkasuma garuu sana baalaansii gochuutu irra jira. Walumaa galatti Oromoon impaayiritii kana hin ijaarre irratti ijaaramte impaayirri Itoophiyaa akka man'ee sharariititti ilaalamuu qabdi. Sharariitiin ennaa hunda man'ee ishii kan ijaartu immoo billaacha achiin darbituu fi bookee achiin darbitu qabattee itti nyaachuuf achi keessatti ennaa dirman. Ishiin walakkaa harma teessee nyaatti ennaa hunda. Impaayirri Itoophiyaan akkasii dargiinuu jedheera Itoophiyaa abiyooti lishochuwaan balaallechi jechaa ture. Itoophiyaanis nama nyaatti Oromoo nyaatti nyaachaa jirti. Kanaaf sanarraa bilisoomuuf immoo namni ofii bilisoomsuu ofiin boonuu soba dhiisuu fi sobarraa yoo bilisoome worldwide effective taana jechaadha. Kanuman jechuu barbaada dhugaa dubbachuudhaa fi haasaa har'a goone irratti baay'ee nani gammadaa ulfaadhu yeroo naa kenniteef. Ayyee yeroo dheeraa fudhattee waan saba keenya jabeessuuf noomsu irratti xiyyeeffattee waarii marii nuti gaggeessinu kana keessatti nu hirmaachuu keetiif yeroo kennu kennuu keetiif hedduun si galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan. Anillee galatoomin jedha keessaa Oromoo sagantaa kana dhaggeeffataniif waan jechuu barbaadu boona gootummaa Oromoo waggaa 3 kana argitanitti itti boona ol jedhaa deema gammada barumsa kennine irraa fi abashaa dure afaaniin nutti geerartu hundumaa barumsa kenninee fi nu fakkaachuullee tattaafachaa akka jirtu kuni waan guddaadha. Itti gammadaa baga gammadanii jechuu barbaada galatoomaa nagaatti ka. Ayyee ulfaadhu fayyaa ta'e. Nagaatti galatoomii baay'ee. Egaa dhaggeeffattoota keenya marii bal'aa obbo Rundaasaa isheetee waliin taasifne irraa hubannoo akka argattan abdii guddaa qabna. Obbo Rundaasaa irra deebi'ee maqaa dhaggeeffattoota keenya galateeffadha.
Torbee immoo akkasuma keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya Dr. Asaffaa Jaalataati. Dr. Asaffaa Jaalataa waa'ee Oromoo fi Oromummaa irratti yeroo dheeraadhaaf qorannoo nama godhan waltajjii garaa garaa irrattis mirga Oromoof bilisummaa Oromoof nama falmaa jiran. Qophii waarii marii isaan waliinis akkasuma yeroo dheeraa fudhatee marii adeemsisee qaba. Marii keenya kana torbaanarraa Ebila 7 bara 2018 qophii waarii marii keessatti qabannee dhiyaanna. Hagasitti nagaan nu tura. Qopheessaan qophii kana Anaabasaa Waaqjiraati. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.